Oromoof Oromiyaan yeroo ammaa kana gadda gurraacha waan guutamtee jirtullee ni fakkaatti. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa irraa kaasee viidiyoon haala suukanneessan qaamni mootummaarraa ta'ee uummata irratti raawwatamaa jiru haalli badaan jechuudha miidiyaa kanarra deemaa ture. Otoma kaanii boonyuu ammallee kan biraatu irratti dabalame. Dargaggoonni lamaan isin amma bilbila kanarratti argaa jirtan yookaan iskiriina bilbila keessanirratti argaa jirtan kuni tokko kan waraanni mootummaa haadha fi abbaa isaa duratti rasaasa mataa keessa dhayansani jechuudha. Tokkommootu kaleessa galgala sa'aatii 2 irratti jechuudha gimbii keessatti kan inni ajjeefame jechuudha. Kunillee waraana mootummaati kan ajjeese jechuudha. Viidiyoon isaa asirratti maxxansullee hin ta'u jechuudha. Maaliif namaaf hin eeyyamu, miidiyaan namaaf hin eeyyamu waan ta'eef sagalee maaniin isinitti hima. Kana qofaa miti viidiyoo 5tu bahee jira jechuudha. Kanaan wal qabate seerri miidiyaa gatii namaaf hin eeyyamneef jechuudha. Gara telegiraama irratti isiniif gadhiifna. Telegiraama irratti hidhattanii ilaaluu ni dandeessan yookaan telegiraama odaa tarbii jala dhattanii jechuudha. Achirratti ilaaluu ni dandeessan daawwattoota keenya kabajamoo. Eessatti kan ta'e kun viidiyoon kun namoonni baay'een eenyutu viidiyoo kana waraabe, akkamitti waraabame, sababni inni ajjeefameefoo kan jedhu gaafii namoota baay'eeti jechuudha. Akkasumallee haadha abbaan isaa sunoo nama eessatti inni dhalootaan godina kam aanaa kam ganda kam keessatti dhalate kan jedhu nama hedduutti gaafii ta'ee jira jechuudha. Keessafuu kan kaleessa jechuudha viidiyoo kalee gara feesbuukaatii fi tiktaakiin akkasumallee telegiraamiin qoodamaa turte jechuudha. Kan xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed illee maxxanse kan milishaan rasaasa matatti qabee harka duubatti hidhee gurbaa qaxalee amma lafaa ol deemaa san haadha abbaa teessisanii haadha abbaa garaa waa dhale fuula duratti rasaasa mataa isaa osoo nu laallee arginu ibidda itti irraa bobeessanii nabsee isaa dabarsan sun jechuudha. Eessa akka ta'e nu dhaqqabee jira jechuudha. Kanaafuu gurran isin buusa jechuudha. Daawwattoota keenya kutaa kamirraa akka ta'ee fi eenyu akka ajjeese hundaayyuu jechuudhaan harka gahee waan jiruuf isiniin gayaa jechuudha. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan guyyaa guyyaa waan Oromoof Oromiyaa irratti ta'u oduu hawwituu dhaga'uu barbaannan filannoo keessan chaanaala Oromaan godhatu hin dagatin. Akkasumallee chaanaala keenya namoonni haaraa taatan subscribe godhaa. Namoonni subscribe gootan viidiyoo like share godhuu hin dagatin akka namoota baay'ee bira ga'uuf. Daawwattoota keenya kabajamoo qeerroon isin amma iskiriina irratti argaa jirtan yookaan suuraa isaa asirratti argaa jirtan kun jechuudha. Kan haadha abbaa isaa duratti rasaasan milishaan yookaan raayyaa ittisa biyyaa milishaallee miti jechuudha. Kana kan ajjeese raayyaa ittisa biyyarraa jechuudha yeroo viidiyoo irratti mul'atu jechuudha. Kan ajjeefame sani jechuudha. Inni kun dhaloonni isaa Arsiidha jechuudha. Arsii lixaa aanaa Adaabbaati jechuudha. Akka jedhanitti akka ergaan nu geesse fi akka akkasumallee xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed illee maxxanseetti dhalataa Arsii lixaa aanaa Adaabbaati jechuudha. Namni kun jechuudha daawwattoota keenya kan ajjeese illee raayyaa ittisa biyyaati jechuudha. Kan waraabee gadhiise illee isaanuma nama biraa tokko kan waraabee gadhiise illee isaanuma. Maaliif kan isiniif illee namoota baay'eetu komantii jalatti illee akkasumallee barreeffama xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohaammed maxxanse jalatti illee gaafii kanatu gaafatame baay'inaan jechuudha. Kanaaf isiniif deebisuuf dirqame jechuudha. Gabaabduutti peejii xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed jala seenatti ilaalaan isiniin jedha. Deebiillee achirratti inni isiniif deebisee jira jechuudha. Waan biraatiif miti viidiyoon kan waraabamuuf viidiyoo waraabanii aangawoota isaaniitti ol ergan sana booda aangoonni dabalamtiif nama ajjeesu nama fiildii qabu aangoonni dabalamtiif jechuudha. Oromoo irratti alaamaa baranii Oromoo irratti dhukaasa baranii Oromoo irratti waan hundaa'u baratama jechuudha. Kanaafuu rabbiin Oromoo haa dirmatu waan biraa waan jennu tokkollee hin qabu. Kanumaan wal qabatee osoo saniif boonyu jechuudha. Amma gurbaan isin asirratti argaa jirtan kunillee jechuudha guyyaa kaleessa jechuudha. Kaleessa galgala sa'aatii 2 irratti akka Itoophiyaa sa'aatii 2 irratti jechuudha kan ajjeefame jechuudha. Namni kun konkolaachisaadha yookaan shufeeriidha. Osoo inni karaa deemaa jiru konkolaataa keessaa buusanii jechuudha rasaasan dhayanii ajjeesan jechuudha. Qeerroo akkana jiru kana jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo hedduu waan nama gaddisiisuu fi dhugumatti gadda onnee namaa cabsuudha jechuudha. Kuni waan tokko badii tokko malee nama fayyaalessa. Konkolaachisaa jiru konkolaatarraa buusanii rasaasan dhayanii ajjeesan. Kuni kan ta'e Wallagga keessatti jechuudha. Magaalaa Gimbii keessatti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa akka malee. Kana qofaa miti gaa ragaa hedduu harkaa qabna daawwattoota keenya. Viidiyoo kana malee viidiyoo 3tu bahee jira jechuudha. Kana waliin viidiyoo 5 jechuudha. Kan qaamna mootummaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa
harka dudda duubatti hidhanii dirqisiisanii yeroo isaan rasaasan mataa keessa dhayan kaan immootu dudda kanaan dhayan kaan harka kana jalaan itti naqanii jechuudha nafsee isaa baasan viidiyoo hedduu gara telegiraamatiin qoodamaa jirti jechuudha namoonni viidiyoolee gaggabaaboo akkasii ragaa qulqulluu fi madda qabatamoorraa waraabdanii yookaan ofii keessanii waraabdanii jirtan baay'eetu jira waan ta'eef gaggabaabduu keessan nu erguu hin dagatinaa daawwattoota keenya kabajamoo ani hedduu kan na dhibe mee mootummaan akka fedhellee haa ta'u mootummaan haadhiisullee dantaallee haayiraa dhabu gaafa saba birarraa waa du'anii mootummalleen gadi bahee jechuudha miidiyaan Itoophiyaan qabdu kun guutuun hin iyya jechuudha gadi bahee jechuudha garuu gaafa saba Oromoorraa waa ta'an gaafa saba Oromoo qeeroon Oromoo waa taatu qarreen Oromoo waa taatu manguddoon Oromoo hawwan Oromoo rakkoon irra ooltu sagalee hin qaban jechuudha gadi bahanii kan dubbatu hin jiru hayyuun isaanii gaafa gadi bahee dubbateellee jechuudha hin qeeqama jechuudha hin qeeqama sabuma keenya ka Oromoo kana kan qeequlleen kan irratti duulamu fakkeenya tokkon isiniif kenna amma xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad haa xiqqaattu haa guddatu humna qabuun dandeettii qabuun cichoominaan saba ofiitiif sagalee tahaa jira rakkoo sabni isaa keessa jiru Oromoof Oromiyaan keessa jirtu saaxilaa jira kanumas deebisanii immoo akka waan inni jara faannoo gargaaree akka waan inni faannoo bilisa godhee akka waan inni faannoo finxaaleeyyummarraa nama harka qulqulluuti qaama harka qulqulluuti jedheetti fudhatanii irratti duulaa jira kan irratti duulaa jirulleen Oromoo jechuudha kana keessatti immoo diinni karaa argatee jechuudha Oromomaan Oromoo cabsaa jira jechuudha ilmaan Oromoo haala amma keessa jiru kana takkaa mudatamellee hin beeku jechuudha dhugaa rabbii keessafuu jechuudha yeroo ammaa kana bakka waa hedduutu deemaa jira mee abbootiin amantaa sheekonni ustaazonni yeroo kaan akkana nafseen nama rabbi biratti maali jettanii iyyitanii meeree amma eessa jirtan eshi lubbuun nama hundaatu walqixa miire rabbi biratti eega rabbi biratti walqixa taate ta kiristaanatis ta musliimattis rabbi biratti walqixa mi yoo walqixa taate mee gadi baa dubbadhaa gaamma gabbaa dubbadhaa bakka jirtanii dhugumatti rabbitti amantan isinii dhugumatti nafseen namaa isin biratti rabbi biratti jabduudha mee dhiiraa isin gadi baa dubbadhaa gaamma warra Filisteen keessatti dhumeef iyyaa turtan warra biyya biratti dhumeef Ameerikaa gubatteef iyyaa jirtan mee nafsee namaata akkanatti haala suukaneessan akkanatti darbaa jirtu tana ilma keessan kan harka kan garaa keessanii keessa ji'a 9 baadhattanii dhaltan harmeelleen jechuudha kan ibiddaan harka keessaniin gubaa jirtanii mee gadi ba'atii dubbadhaa mee gadi ba'atii guyyaa tokko dubbadhaa paastaroonni mee abbootiin amantaa kiristaanalleen warri amantaa kiristaana beenteelleen ortodoksiilleen abbootiin amantaa hundumtuu mee gadi ba'aa dubbadhaa gadi ba'aa saba kanaa sagalee ta'a saba kana tokkoomsaa saba kanaa iyya sabni amma yeroo saba kanaa iyyan jirti gurra lamaan keessa quba kaatanii yeroo iyyan jirra amma dhugaan isiniin jedha amma gurbaa kaleessa gara Arsii lixaatti ajjeefame tokko jechuudha gara Arsii lixaatti kan reefuun tan isiniin jedhu san Arsii lixaa keessatti ajjeefame jechuudha aanaa Adaabbatti kan ajjeefame kana eega ajjeesan boodallee maal godhan harree maslaala ni beektanii miti maslaala yookaan sillima jedhama naannoo gara bahaatti afaan gara warra bahaa gara Harargeetti sillima jedhaniin isa sanitti hidhanii jechuudha maslaala kanatti eega ajjeesan boodan rasaasan dhanii ajjeesan boodan maslaalatti hidhaniiti maslaala kana boodan ammallee maal godhan harreetti hidhan jechuudha akka eebbisa addunyaa wayyaanee lafarra harkiftetti harreetti hidhanii kiloomeetira meeqa lafarra harkisanii sana boodan mukaa fi ciidii walitti qabanii gubuudhaaf jechuudha bar nafsee namaatii beekadhaagaa kanumaa osoo ofii gubanii wayyaa bar kan gube haadha abbaa isa dhalee bar waan isin dhibu jechuudha haadha abballeen dirqamaan guban gaa maal godhan nafsee ofii baasuu fi ilmoo ofii guban maal godharree dirqamaa bar dhugaa rabbii nuro mee waan xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad maxxansillee gadi ba'aati ilaalaa deemati ilaalaa waan ajaa'ibaati jechuudha wanni yeroo ammaa kana keessafuu jechuudha Arsii fi Harargee irratti deemaa jiraati baay'ee kan keessa namaa miidhu jechuudha akka malee gadda onnee namaa cabsu jechuudha dhugaa rabbii soo kanaafuu ummanni keenya tokkummaan gadi bahee falmatuu qaba hayyuu isaa dhagahuu qaba tarsiimoon deemuu qaba tokkummaan taankii caalaa tokkummaan diroonii caalaa tokkummaa waanuma kamiyyuu caala jechuudha kanaafuu Oromoon tokkoomee amantaaf lagaa wal qooduu dhiisee gandaa wal qooduu dhiisee jechuudha tokkummaan qabsoo ofitti deebuu qaba jechuudha artistoonni Oromoon gadi banii maa hin dubbanne beekan saba birarraa
Bargeeroo amma fakkeenyaaf mee warrummaan ollaa keenyaa kun gaafa namni isaanii dadhabaan tokko du'e artistoonni isaanii kun gadi bahee iyyiisa dachii tana sossoosan jechuudha. Garuu har'a isin ilmaan Oromoo mee gadi baatanii maan dubbanne dhiiga keessan kan du'e qeerroon barkama kalee karaa itti cuftee wayyaanee karaa itti cuftee sirna gabroonfataa san karaa itti cuftee ala bulaa turtee kan rasaasa harkaan qabne adda ofii rasaasaaf kennite artistoota keenya kan ala jirullee alarraa biyya ofii keessatti akka galtan isin goosifte akkasumallee mirga kabajamuu isiniif kennite Finfinnee irratti akka isin abbaa taatan isin goote aangorra isin ol baafte har'a achirraa miila dhiqattanii miila irratti gadi dhiqataa jirtan akkamitti gabbaatanii sagalee hin taaneef akkamitti gabbaatanii irraan dubbanne mootummaa kana jalallee yoo jiraatan mootummaan kun karaan taane yeroo inni deemu akkamitti gabbaatanii irraan dubbanne baay'ee nama dhiba hedduu keessi namaa dhukkuba jechuudha. Kan nyaattuu fi kan dhudhuutu sitti bushaaya jireenyaa si golgolaaya halkantu siif barii dida jechuudha. Dhugaa rabbii guyyaatu si golgolaawa jechuudha yeroo san argitu si galee waan nyaattu wallaaltaa bar ilmoo ofii dhaltee yeroo harka keetiin ibiddaan gubdu yeroo mootummaa Oromootu biyya bulchaa jira jedhan keessatti akka eebbisaa addunyaa seenaa eebbisaa addunyaatu lammaffaaf bara Oromoon aangoo qabdu keessa irra deebi'amee bar si galee. Ani numa gizeen akkanatti taa'ee yaadu yeroon haala amma Oromoon keessa jirtuu fi mootummaan Oromoo amma keessa jiru kana ilaalu jechuudha. Gaafuma eebbisaan addunyaa lafarra harkifame sanuu wayyaaneen lafarra harkiste hin jirtu waan jedhamuutu garaa kiyya keessa jira dhugaa dubbatu yoo taate. Oromoomatu maqaa wayyaanee baadhate wayyaanee jalatti mataa qabate eebbisa addunyaa lafarra harkisee waan jedhamuutu na keessa jira jechuudha. Si galee. Maaliif yoo jettanii kun ragaa guddaadha jechuudha. Har'a gadi bahee namni tokko kan irraa dubbataa jiru hin jiru jechuudha. Si galee. Diinni kana keessa karaa argate maal godha akka fedhetti Oromiyaa keessa garmaame harmee teenya fi abbootii manguddoo teenya ijoollee hawwan haala kanaan qixaaxaa jira. Si galee. Diina maal komanna afaan Oromoo dubbata afaan Oromootiin dubbataa yeroo kolfaa afaan Oromootiin ilma Oromoo gudeeda Oromoo irraa dhalate haala saniin nafseen isaa baatu hedduu namatti dhagama. Hundaafuu maatii qeerroo gimbiitti kaleessa wareegamee fi akkasumallee arsii lixaanaa daabbatti wareegamellee maatii isaa hundumaayyuu jajjabina isiniif hawwinaa isaanillee kaanillee biyyoon itti haa salphattu kaanillee rabbi warra jannataa haa godhu jennaa waan biraa tokko waan jennu hin qabnu rabbi roorroo fi hacuuccaa dararaa saba keenyarraa kana rabbummaan irraa yoo kaase malee jechuudha. Kan Oromoo kana abaarsa wayii qabna ta'e qabsoon keenyas galma gaha galman gahu galma gaha galman gahu galma gaha galman bakka kanuma bakka ol deema gad deebi'a ani rakkoon hayyoota Oromoo bira haa jiraattu hawaasa Oromoo bira haa jiraattu wallaalummaa haa taatu an naagaluu didde jechuudha. Abaarsa wayii haa taatu naagaluu didde. Kanaafu tokkummaan falmadhu tokkummaan waa hunda caala waan ta'eef sabni keenya ilmaan ufii baraaruuf dirqama gadi bahee falmatuu qaban jedhaan gara kiyyaanii. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya qophiin keenya kanarraa kana fakkaataa namoonni hanga chaanala keenya subscribe godhuu hin dagatinaa video like share waliif godhuu hin dagatinaa akka namoota baay'ee bira ga'uu fi sagantaan keenya sumarratti goolabamaa sagantaa itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.